بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكري أجري قد كابو نبيين كان صلى الله عليه وسلم ذكري كان جرى جرانيتين ذكري نوف دامن توكو تجرى ذكري أجري قد كابو كون إن شاء الله كان أرمان قديدي نمني هندو ذكري كان سقالي سابو فتاني أكسومس حفا وغنيتين يروم رجتشو هندقتنا أجري قد كابا إن شاء الله حديث سا أكارمان قدي كان حديثي زيد الراودي فمي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. حديث كان ترمذي وديسه نبي صلى الله عليه وسلم مال جراني نما جراني جچار مانغري كان جداني جچا كمين جنان أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه جيتشا كان نما جدي غفر له أرارم لرب الرئيساف قد أما جدا وإن كان فر من الزحف وصونم نكون ورانا الرالي يوكان إدو جهاداتي وصواتي بقات اللي ربين cubbuu isaaf araaramaa jedhan. Namni tokko osoo waraana irraa ka dheessuuti yookaan osoo waraana keessaa ka baqatuuti cubbuu guddaadha yookaan kabaa'ira zunuubaati. Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam cubbuu yookaan dalagaalee zambii nama halaaktu torban dubbatan keessaa inni tokko maalidha? Attawallii yawma zahf. Guyyaa waraanni walitti garagalee walitti jige, guyyaa waraanni akkasii walitti dhangala'esan namni jidduudhaa dheesse, namni jidduu keessaa baqate cubbuu guddaa dalagee zambii isa halaaktuu dalagee jedha nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam. Nama garuu nama zikrii kana jedhe osoo inni waraana keessaa yoo akkasitti baqatee cubbuu yookaan zambii nama halaaktu kanallee osoo dalagee rabbiin isaa dhiisaa jedhan. Innaa lillahi ajrii guddaadha. Zikriin kun hattan daangaa jedhan ulamaa'iin gariin kanneen akka haafizii Abi Nu'aym irraa akka odeessanitti osoo waraana irraallee cubbuu kabaa'ira yookaan gurguddaa jedhamanii ilaalaman kanneen akka waraana irraa baqatuudha warroota ta'an xixiqqoollee zambii gurguddaa akka kanaallee namarraa ni kaasaa jedhanii. Kanaaf toobaan keenya toobaa qulqulluu yoo ta'e yoo dhugaadhaan gama rabbii jecha qalbirraa gama rabbii keenyaatti ka deebinu ta'e rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa cubbuu keenya nurraa ittiin xaragaa jechuudha. Ajrii guddaa qaba. Ajrii kana nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam akkaataa kanaan ibsanii jiranii jechuudha. Hiikkaan zikrii kanaa maal jechuudha? Astaghfirullah jechuun Allah yookaan rabbii kiyyarraa araarama barbaada. Alladhi laa ilaaha illaa huwa. Rabbii kiyya ka isa malee haqaan gabbaramaan hin jirre. Rabbii kiyya ka isa malee haqaan gabbaramaan hin jirre irraa araarama barbaada. Alhayya alqayyuumu. Alhayya jechuun jiraata ka yoomuu duuti ittiin dhufne. Alqayyuuma jechuun ammoo ka hajaa lubbuu isaatii fi hajaa gabroota addunyaa kanarra jiran hundumaa dhimma isaanii yookaan hajaa isaaniitiin dhaabataa kan ta'e dhimma isaaniitiin dhaabataa kan ta'e wa'atuubu ilay gama isaallee deebi'aa jechuudha. Kanaaf ajrii zikriin kun ajrii guddaa qaba. Hiikkaan isaallee akkaataa kanaa rabbii keenyarraa subhaanahu wa ta'aalaa qalbiidhaan gama isaa deebinee toobaa gooneetiin yoo akkanatti ka zikrii kana jennu ta'e rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa cubbuu keenya gurguddaa kanneen illee akkana nurraa xaragaa jechuudha. Kun rahmata rabbiiti. Zikrii kana sirriitti itti fayyadamuu qabna. Inshaallah barnoota diinii kallattii kanaan baratuudhaaf akkasumas barnoota biroo hedduullee waa'ee salaataa, waa'ee xahaaraa, zikriilee garaagaraa inshaallah sirriitti baratuudhaaf yuutuubii kana sabskiraayib godhuudhaan hordofaa isiniin jedha. Yeroo gaariif isiniif haa ta'u. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.